እንመካከር ምንድነው ነገሩ አጀንዳ ኩታ ሐዋሳ bakka buutanii kennuuf qophaa'a koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti waltajjii marii ajandaa walitti qabuu jalqabuuf qophii isaa xumureera koomishinichi boqonnaa marii ajandaa walitti qabuu kanaan yaadota ajandaa kora marii biyyaalessaaf ta'an qaamolee qooda fudhattootarraa walitti qaba adeemsa marii kanarratti bakka bu'oonni kutaalee hawaasa adda addaa bakka bu'oonni waldaalee fi dhaabbilee miti mootummaa paartileen siyaasaa qaamoleen mootummaa fi namoonni dhiibbaa uuman adda durummaatiin ni hirmaatu kanaafuu naannoo Oromiyaatti namoonni kutaalee hawaasa adda addaa bakka buutanii filatamtan kutaalee hawaasa bakka buutan mariisisuun yaadota ajandaa walitti qabuu fi qindeessuun akka qophooftan koomishinichi isin beeksisa dabalataanis namoonni paartilee siyaasaa dhaabbilee mootummaa dhaabbilee fi waldaalee miti mootummaa akkasumas naannichatti namoota dhiibbaa uuman bakka bu'uun hirmaattan yaadota ajandaa qaamolee bakka buutanii qindeessuun qabatanii akka dhiyaatan koomishinichi waamicha dhiyeessa marii biyyaalessaa waliigaltee biyyaalessaaf koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa